Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan taateewwan torban kana kan ittiin isin biraan geenyu qophii keenya kan Sona Miidiyaa Har'aati. Sona Miidiyaa Har'aa keessatti tibba dabarsine kana dhimmoota jajjaboo qalbii miidiyaa hawwatan keessaa nutis kan isiniif bu'aa qabaatu jennee yaanne filanne isin biraa geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaati. Tibba dabarsine kana gamtaan Afrikaa Finfinnee irratti walitti qabamuudhaan dhimmoota adda addaa irratti mari'ateera. Mata duree gumiin gamtichaa bara kana irratti haasa'uuf murteeffateen alatti moggaattis dhimmoota adda addaa irratti qaamoti garaagaraa marii taasisanii jiru. Akkuma kanaan dura barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii duraanii Baan Kii Muun gumii gamtaa Afrikaa irraa hirmaataa turan. Kan bara kana filataman barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii haaraan Antonio Guterres gumii kanarraa qooda fudhatanii jiru. Guterres erga gara aangootti dhufanii kun gumii isaan irraa qooda fudhatan kan jalqabaati. Gumii gamtaa Afrikaa jalqabaa Guterres qoodarraa fudhatan kanarratti beelli gaanfa Afrikaa marsee jiru yaaddoo guddaa waan itti ta'eef jecha qaamota dhimmi kun kallattiin ilaallatu waliin moggaatti mari'atanii jiru. Marii sana kan adda durummaan hoogganan garuu dhaabbata nyaataaf qonnaatti ittaantuu barreessaa olaanaa to'annoo qabeenya uumamaatiif naannoo kan ta'an Maariyaa Heleenaa Semeedooti. Semeedoon hanqinni midhaan nyaataa gaanfa Afrikaa golboobee jiru baay'ee yaaddessaa fi gara fuula duraatti balaa hamaa fiduu akka qabu kan isaan akeekkachiisan. Biyya teessuma gamtaa Afrikaa taateef yeroo adda addaatti biyyoota Afrikaa keessaa guddina dinagdee isheetiin dijitii lama galmeessuun faarfamaa baatee fi baroota as aanoo lamaan kan ammoo hawaasa addunyaa duratti gara jabina isheen lammiiwwan ishee irratti raawwattuun beekamaa kan dhufte Itoophiyaa dabalatee biyyooti akka Jibuutii, Eertiraa, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa akkasumas Sudaaniif Ugaandaa keessatti midhaan nyaataa qofa otoo hin taane gargaarsi namoomaa hatattamaan akka barbaachisudha gamtaan mootummoota kan akeekkachiise. Beela biyyattii gaanfaa kana balaa guddaadhaaf saaxiluu mala jedhame kun hanqina roobaa baatiiwwan onkololeessaa fi muddee keessa naannoo sana mudaterraa kan ka'e akka ta'es dhaabbatichi ereera. Beela sababaa kanaatiin biyyattii marsee jiru kana hanqisuudhaaf ammoo birmannaa guddaa barbaachisaa jedhani dhaabbata nyaataaf qonnaatti itti aantuu barreessaa olaanaa to'annoo qabeenya uumamaatii fi naannoo kan ta'an Maariyaa Heleenaa Semeedoo. Maariyaan akka jedhanitti dhimmichi kan akka salphaatti ilaalamu otoo hin taane baay'ee jabaadha. Yeroo kan itti laachuu qabnus miti jedhani. Maariyaan akka jedhanitti beela kanaaf adda durummaan kan saaxilamuuf jiran qotee bultoota. Qotee bultooti gaanfa Afrikaa beelaaf saaxilaman jechuun ammoo balaa guddaatu naannicha marsee jira jechuudha jedhani. Balaa hamaan hanga uumamutti eeguun akka irra hin jirres akeekkachiisaniiru. Maariyaan keessumaa biyyooti akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa ammoo isaan bal'inaan hubamanidha akka Maariyaan jedhanitti. Biyyoota kana gargaarsa guddaatu barbaachisa. Itoophiyaa gama kibba bahaa keessatti hongee bara 2015-16 mudatee turerra otoo hin dandammatin hongeen ammaa kun itti dabalamuun ammoo matuma miidhaa jabaa akka dhaqqabsiisaa jirus otoo hin ibsin hin dabarre. Muummichi barreessaa olaanaa gamtaa mootummootaa Antonio Guterres keessumaa haasaa yeroo duraatiif gumii gamtaa Afrikaa irratti dhageessisan irratti kan isaan fuulleffatan dhimma walitti bu'insaa fi walitti bu'insa attamiin ittisuun danda'ama isa jedhu irratti ture. Dhimmi kun rakkoo biyyoota Afrikaa jabduu ta'uu kan dubbatan Guterres isa kana irratti aangaa'ota Afrikaa waliin gadi taa'een sirnaan irratti hojjechuu barbaadaas jedhan. Rakkoon erga uumamee booda rakkoo sanaaf fala barbaaduurraa otoo rakkoon hin uumaminiin dura akka rakkoon kun hin uumamne gochuu bifa itti danda'amu ni jiraataa jedhani. Dhaabbileen mirga namoomaa yeroo garaagaraa mootummaan Itoophiyaa siyaasa ofii bareechifachuuf jedhee beela biyyattii mudatu ija addunyaa duraa dhoksuudhaaf waan tattaafatuuf jecha beelli namoota hedduu miidhaa jechuun komataa ba'an. Fakkeenyaaf beela baroota lamaan kana biyyattii mudatan miidiyaaleen sadarkaa addunyaa erga walharkaa fuudhanii gabaasuu jalqabaniin baatii lama booda kan mootummaan biyyattii keessa akka rakkinni akkasii jiru aman. Beelli sun haala sana keessatti
hundee waan gadi jabeeffateef yeroo ammaa bakka kanaan dura hin turrettillee babal'ataa jira jedha. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa Har'aati. Qabxii keenya ittaanu keessattis otoo gumii gamtaa Afrikaa 28ffaa Finfinnee keessatti tibba kana geggeeffamerraa hin fagaatin marii biraa moggaatti hoogganooti biyyooti Afrikaa qofaatti wal baafatanii mari'atan tokko irratti fuulleeffanna. Kunis dhimma miseensummaa mana murtii yakkaa sadarkaa addunyaa ISIS keessaa of baasuu yookaan immoo Afrikaa haquu irratti kan xiyyeeffatedha. Gamtichi gumiisaa 28ffaa Finfinnee keessatti geggeeffateen hoogganoota biyyoota Afrikaa moggaatti qabuudhaan hundi isaaniiyyuu miseensummaa mana murtii yakkaa kan sadarkaa addunyaa ISIS keessaa akka hofaqan gaafatee jira jedha. Biyyoota Afrikaa gumii sanarraa hirmaatan 53 keessaa biyyooti lama garuu kun itti gaafatamummaa dhabuudhaa jechuun yaada sana morman. Biyyooti yaada sana morman lamaan Naayijeeriyaa fi Senegaali. Yaadicha irratti mari'atamee otoo furmaata hin argatin biyyooti dursanii miseensummaa sana keessaa of haquudhaaf murteeffatan lameen ammoo Afrikaa Kibbaatiif Burundiidha. Afrikaa Kibbaaf Burundiin manni murtii yakkaa kan sadarkaa addunyaa Zeheegitti argamu kan hoogganoota Afrikaa irratti fuulleeffatee fi birmadummaa biyya keenya jechuunis kan Afrikaa kan gaaffii jala galchedha jechuudhaan komatu. Manni murtii yakkaa sadarkaa addunyaa ISIS Zeheegitti argamu himannaa hoogganoota Afrikaa kana ni waakkata. Xiyyeeffannaan keenya hoogganoota Afrikaa isaan aangoo da'annoo godhachuudhaan uummata isaanii irratti yakka waraanaa raawwatan seeratti dhiyeessuu fi haqa namoota kanaan miidhamanii falmuudha jedha. Yaadi sun gumii sana irratti yaadota wal falmisiisoo gurguddaa kan kaase yoo ta'u kanneen mootummoota gamtoomanitti manni marii nageenyaa akka mana murtii yakkaa kan sadarkaa addunyaa sanarra deebi'ee fooyyessuuf gaafanna jedhanis jiru. Walumaa galatti irra jireessi hoogganoota Afrikaa yaada mana murtii sadarkaa addunyaa Zeheegitti argamu sanarratti himatamuu jedhu hin deeggarani. Gumii sanarraa kan hirmaate gaazexeessaan BBC Emmanuel Enguzaa dhimmi miseensummaa sana keessaa ba'uu qaama gumii sanaa isa olaanaa ture jedha. Hoogganooti baay'ees waa'een mana murtii yakkaa sadarkaa addunyaa ISIS sun yoo ka'u kan dursanii mufatan turaniiru jedha. Dhimmicha irratti baay'ee haasa'ame akka Emmanuel jedhutti kan haasa'amaa ture garuu moggaatti. Dhaaboti mirga namoomaatiif falman manni murtii yakkaa sadarkaa addunyaa kan hoogganooti biyya geggeessan irratti himatamuu danda'an jiraachuun namnu akka aangoo qabutti dhimma ba'ee uummata ofii irratti miidhaan dhaqqabsiisneef gargaara jedhanii waan amananiif jiraachuusaa ni deeggaruu jedha Emmanuel. Keessumaa biyyoota olaantummaan seeraa hin kabajamneef aangoon namoota biyya geggeessanii aangoo seera biyyattii caalu keessatti manni murtii yakkaa kan waliigalaa jiraachuun gaariidha jedhu. Falmii dheeraan booda murtoon irra ga'ame biyyooti Afrikaa akka manni murtii yakkaa sadarkaa addunyaa sun keessa deebi'ee of haaromsuuf kan gaafatu yoo ta'u walqabatee hundinuu keessaa ba'uun sun yaada furmaataa ta'uu akka hin dandeenye kanneen amanan yaadi kana ni deeggaru. Akka Afrikaatti miseensummaa keessaa ba'uuf gumii gamtichaa baatii ja'an booda wal ga'amu irratti akka mari'atamu kan murtaa'e yoo ta'u hoogganooti isaanii mana murtii sanarratti himatamanii kan jiran biyyooti akka Keeniyaa, Afrikaa Kibbaaf Burundii baatii ja'an sana akka jaarraa ja'atti waan itti fagaateef guyyichuma akka raawwatu barbaadu turan. Kanaaf mufachuun isaanii hin oolle. Namni akka pireezidantii Sudaan Omar Albashir duguggaa sanyiitiin himatamanii bakka argamanitti akka qabamanii dhiyaataniif manni murtii yakkaa kan sadarkaa addunyaa seerri itti baase achuma gumii sana keessa turani yoo kun mari'atamu. Bara 2015 mootummaan Afrikaa Kibbaa keessumaa pireezidanti Jaakob Zumaa wayita Albashir walgahii gamtichaaf gara Johannesburgitti imalanii turanitti qabanii dhiyeessuu hanqachuu isaaniitiif baay'ee komatamaa ba'ani. Boodayyuu murtoon ISIS Afrikaaf balaa baatee deema jedhanii waan amananiif Jaakob Zumaa mana murtii yakkaa sadarkaa addunyaa kana keessaa miseensummaa biyya isaanii haquuf murteeffatani. Biyyooti Afrikaa miseensummaa sana jalqaba irratti mallatteessan biyyoota 34 turan. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa Har'aati. Qabxii itti aanutti dabarra. OMN TV. OMN TV. OMN TV. Liibiyaan baqattoota biyyoota Afrikaa biyya ishee keessa qaxxaamuruudhaan gara biyyoota Awurooppaatti imalanii hanqisuudhaaf
Mootummaan Tripolii maallaqa guddaa barbaadaa jechuudhaan hogganoota gamtaa Awurooppaatiif gaaffii dhiyeessite. Muummeen ministeera Liibiyaa Fayez Al-Sarraj haasaa Brussels keessatti tibbana dhageessisaniin kora hogganoota gamtaa Awurooppaa Maltaatti geggeeffamuuf jiru irratti dhimmichi ijoo barbaachisaa ta'e akka dhiyaatuuf kan isaan dursanii aangaa'ota Awurooppaa dhimmicha hubachiisaniif. Gamtichi baqattoota Liibiyaa keessa qaxxaamuruudhaan galaanarra ce'anii biyyoota Awurooppaa seenan hanqisuudhaaf humnooti Liibiyaa handaara galaanaa eegan dabalataan leenjii gahaa laachuudhaaf akkasumas baqattoota gamas jiran akka isaan gara galaanaatti hin deemneef jecha mooraa isaan keessa jiraatan achuma Liibiyaa keessatti jechuudha ijaaruudhaaf akka jiru Reuters gabaasee jira. Baatii xiqqoo booda yoo qilleensi kun ho'u akkuma baratame baqattooti Afrikaa bidiruu koranii galaanaan gara Xaaliyaaniitti imalu waan jalqabaniif otoo qilleensi kun ho'u hin jalqabin dhimmichi furmaata akka argachuu qabu yaada dhiyeessan hogganooti Awurooppaa kun. Liibiyaan ammoo kana gochuuf maallaqa isaanirraa eegnaa jettee jirti. Gamtaan Afrikaas gumiisaa 28ffaa irratti Liibiyaan qisaasama dinagdee hamaa keessa waan jirtuuf jecha gargaarsa keenya barbaaddii jechuun biyyootiin Afrikaa dhimmicha irratti akka jabinaan hojjetaniif yaada dhiyeessanii jiru. Biyya bara tokko Afrikaa keessatti jabina dinagdee isheetiin beekamtu Liibiyaan har'a magaalota ishee keessa ibsaanillee rakkoo guddaa ta'ee jira. Hanqinni wal'aansa fayyaa immoo rakkina uummati Liibiyaa keessatti of argaa jiru keessaa isa ijoodhaa jedha gamtaan Afrikaa. Liibiyaan baqattoota Itoophiyaa, Somaaliyaatiif akkasumas Sooriyaarraa biyya ishee keessa qaxxaamuranii gara Awurooppaatti ce'uu barbaadan 180 bara dabarsine kana qofa keessummeessitee jirti. Namooti 5,000 ta'an ammoo otoo abjuun isaanii hin milkaa'in galaana sanaan nyaatamanii hafan akka Reuters jedhutti kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa har'aati. Qabxii itti aanutti dabarra. Ammas dhimma baqataaf baqattummaa walqabate irraa otoo hin fagaanne murtoo pirezidantiin United States 45ffaa Donald Trump tibbana biyyoota 7 irratti baasan ilaalchise buufati xiyyaaraa Finfinnee muddama guddaa keessa jiraachuutu himamaatti jira. BBC'n akka gabaasetti namooti kun lammiilee Sudaan, Yemaniif Somaaliyaadha. Hundi isaaniiyyuu buufata dirree xiyyaaraa United States irraa kan ari'amanidha. Namooti kun President Trump shororkeessummaa irratti duuluu yaada jedhuun biyyoota 7 akka lammiileen isaanii baatii 3 United States'n hin seenne dhorkuu isaaniitiin walqabate kanneen erga Ameerikaa seenaniin booda buufata xiyyaaraa kutaalee biyyoota Ameerikaa adda addaarraa qabamanii akka biyya isaaniitti deebi'an taasifamanidha. Baqattooti kun garii kanneen hayyama jireenyaa biyya Ameerikaa qaban barattoota manneen barumsaa United States keessatti argamu kolleejiif yuunivarsiitiilee garaagaraa barataa turan. Gari ammoo baqattootaa fi namoota dhimma hojii gara United Statesitti imalaa turanidha. Kanneen keessaa namooti poolisoota Ameerikaatiin akka dirqamaan mallatteessan taasifamanii otoo giriin kaardii yookaan waraqaa hayyama jireenyaa otoo qabanii ari'aman lammiileen Yemen 2 akka keessatti argaman ammoo kan gabaase marsaa intarneetii biyya Itoophiyaa Awuraambaa Times jedhudha. Marsaan kun akka jedhutti namni Simon Sandaavol jedhamu tokko baqattoota 2 buufata xiyyaaraa United States kan Washington DC keessatti argamu Dallas jedhurraa otoo green cardii qabanii poolisootaan dirqisiifamanii erga akka mallatteessan taasifamaniin booda ari'aman bakka bu'uun mootummaa United States himachuuf akka jirudha kan gabaase. Namooti kun yoo ari'aman maaliif akka buufata xiyyaaraa Itoophiyaa filatan beekuu hin dandeenye kan jedhu Awuraambaa Times. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa akka isaan gara biyyarraa ka'anitti deebi'aniif guyyaa tokko qofa laatee fi akka jiru ibsuu isaanii baqattoota kana waabeffachuudhaan gabaasee jira. Aangaa'oti mootummaa gaaffii nuti dhimmicha ilaalchisuudhaan gaafanneef yaada laachuurraa of qusataniiru jedha Awuraambaa Times. Gama kaaniin murtoo pirezidantichaa mormuudhaan kutaalee United States keessatti sochiin jalqabame jabaatee itti fufee jira. Murtoon Trump yeroodhaaf akka rarra'ee turuuf dhaabbati seera bulchiinsa pirezidantichaa mana murtiitti dhiyeessee injifatee ALCU jedhamu injifannoo sanaan booda beekamtii guddaa argataatti jira. Hojjetoota fiilmii dabalatee namoota bebbeekamoon yaada pirezidantichaa jijjiirsisuuf dhaaba kana waliin socho'aa jiru.
dhaabichi guyyaa xiqqoo gidduutti gargaarsa karaa marsaa intarneetiin taasisu kan dur waggaatti miliyoona 3 hanga 4tti argataa ture amma garuu otoo torban tokko hin guutin doolaar miliyoona 24 walitti qabuu isaati kan ibse. Namoota mootummaan gara biyya isaaniitti deebisuuf itti gamaa jiru kan gargaaruudhaafis abbootii seeraa 300 ol ta'anis buufataalee xiyyaara United States keessa jiranitti bobbaasuu isaa beeksisee jira dhaabbati kun. Kanuma hordofuun mootummoota gamtoomanitti koomishinar olaanaan dhimma baqattootaa Filippo Grandi murtoo President Trumpiin hordofuun hireen baqattoota mudataa jiru akka malee isaan yaaddessaa jiraachuu kan ibsa baasan tibbuma kana ture. Filippoon akka jedhanitti tibba keessa jirru kana qofaa United Statesin qubachiisuuf haala duree jiru hunda xumuratanii balalii xiyyaaraa kan eeggataa jiran baqattoota 800 oltu bakka itti goran dhabanii jiru jedhani. Guyyoota 120 Trump jedhan keessatti baqattoota 20,000 ta'an akka United Statesitti imaluuf karoorri ture kan ibsan Filippoon baqattooti kun abdii kutannaa guddaa fi shakkii hamaa keessa seenanii akka jiran hubachiisuun kun seera baay'ee hamaadha jedhani. Sodaa fi yaaddoo United States dhimma nageenyaa ilaalchisee qabdu baqattooti kunillee akka qaban kan ibsan Filippoon isaanumtuu jireenyi itti tolee jennaan biyya isaaniirraa baqatanii yaa'aa jiru osoo hin taane sodaa waraanaatu akka isaan biyya jaallatan boodatti dhiisanii gara biyya namaatti baqatan taasisee jedhani. Baqattooti kun hedduun hidhaa, ajjeechaa, dararaa fi rakkoo garaagaraa mootummoota isaaniitiin irratti raawwatu dhiyeessanii kan mooraa baqaa keessa jiran waan ta'eef Donald Trump waliigaltee biyyi isaanii dhimmoota baqattootaa ilaalchisee mallatteessite akka kabajaniif gaafata. Baqattooti otoo amantii saala biyya dhalootaa fi waa biraan hin daangeffamin qixxee gargaarsa akka argataniif seera mootummoota gamtoomaniitu ajajaa jedhani Filippoon. Trump seera sana dantaa dhuunfaa isaaniitiif itti dhimma ba'aatti jiru kan jedhan miidiyaaleen gurguddoon biyyatti biyyooti pireezidentichi qabeenya gurguddoo keessaa qabaniif shororkeessitooti hedduun keessaa maddan otoo hin tuqamin biyyooti 7 kun tuqamuun Trump aangoo pireezidentummaatti fayyadamuudhaan dantaa dhuunfaa ofii kan tikfataa jiran fakkeessaa jira jedhu. Baay'ooti akka jedhanitti seera Trump guyyaa guyyaan mallatteessaa jiran kun dippiloomaasii biyyattiin yeroo dheeraadhaaf biyyoota biraa waliin qabdullee qisaasama guddaa keessa gataatti jira. Daawwannaa Trump gara United Kingdomitti taasisuudhaaf jiran ilaalchisee aangaa'oti gamtaa Awurooppaa hedduun akka isaan gamasitti hin imalleef danqaa guddaa itti ta'aatti jiru. Namni kun nama seera addunyaan wal geessee dhimmoota baqattootaa irratti waliif galte nama diige. Jireenya baqattoota hedduu qisaasama keessa gate. Hawaasa amantiin gargar diigaa jiran waan ta'eef nutti hin dhufinii jechuun yaada laadhataa ba'an tibba kana. Immigration policy. In view of the understandable concern and uncertainty, it may be helpful if I describe for the House the consequences for British citizens and dual nationals of the executive order issued last Friday. First, on the detail. As the Secretary of State knows, there are thousands of people in Britain who live here on a permanent basis, but who are also nationals of the 7 listed countries, and they have no dual citizenship. Many of them are here with indefinite leave to remain, having fled persecution or war. Can the Secretary of State confirm, based on what he has said today, that these thousands of British residents are now barred from travelling to the United States? People like Dr. Hamaseh Taheri, an Iranian national living and working in Glasgow, who on Friday was told that she wasn't allowed to fly home from Costa Rica because she was going to need to change planes in New York. Similarly, if a Somali national with a temporary US visa is currently in the UK visiting their family, can he confirm that they cannot now return to the US under these rules? I hope he can clarify these points. Tasmina Ahmed Sheikh. Thank you very much, Mr. Speaker, and I thank the Foreign Secretary for advance sight of his statement. Without a thought to the context, on Holocaust Memorial Day, President Trump issued an executive order to ban those born in 7 predominantly Muslim countries from entering the USA, including, and I quote, those bad dudes who are actually the real victims of violence who are fleeing the conflict in Syria. This action is inhumane, it's racist and it's immoral. And I welcome the fact, Mr. Speaker, that this House is now treating the threat posed by President Trump with the seriousness that it deserves. We also on these benches would like to pay tribute and support the strong statements that have been made on this issue by Scotland's First Minister Nicola Sturgeon and welcome the work that's already been done by so many. You can learn some lessons from Scotland's First Minister and pay tribute to the work
being done by so many on the ground in Scotland, particularly Women for Independence, Mr Speaker, who provided moral and practical support to those who have been unjustly affected by this despicable action. Gama biraan dhimma murtoo baqattummaa kanaa ilaalchisee hojjetooti Doonaald Tiraamp hedduun irratti waliif galaatti hin jiran. Keessumaa hojjetooti waajjira dantaa alaa 1,000 ol ta'an kanneen muudama siyaasaa hin qabne yaada isaanii sanarratti akka walii hin galle yaada mormii mallatteessanii jiru. Kun seenaa biyyattii keessatti waan mul'atee hin beeknedha akka sagaleen raadiyoo Ameerikaa maddeen garaagaraa waabeffachuudhaaf gabaasetti. Fakkeenyaaf ijoo guddaa kan ture bara darbe pirezidantiin duraanii Baraak Obaamaa dhimma imaammata Sooriyaa baasan mormuudhaan hojjetooti waajjira dantaa alaa lakkoofsaan 50 ta'an mallatteessuun isaanii lakkoofsa guddaadha jedhamee akka haasa'amaa ture dubbatu Sooriyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteet kan turan Roobert Ford. Hojjetooti 1,000 murtoo pirezidantichaa morman jechuun tasa kan dhaga'ame hin beeknedha jedhu. Bulchiinsa Baraak Obaamaa keessatti dhimmoota biyyoota Awurooppaa irratti ministeera kan turanii Laawuraa Keeneedii immoo hojjetooti kun kan mormii isaanii dhageessisan rakkoo murtoon sun fidu waan beekan qofaaf osoo hin taane seeroti murtoo sana keessatti tarreeffaman ammoo caalmaatti waan isaan yaaddesseef ta'u malaa jedhu. Bara haalaan nama yaaddessu keessa jirraa jedhan Laawuraan. Dubbi himaan White House Sean Spicer dhimma murtoo Doonaald Tiraamp kana ilaalchisee hojjetooti yaada isaaniitti waliif hin galle yookaan ajaja sana hojiirra oolchuuf fedhii hin qabaanne yoo jiran fedha isaaniitiin yoo barbaadan hojii isaanii gadi dhiisanii deemuu danda'u deebii jedhu deebisan gaazexeessitootaaf. I think this has been blown way out of proportion and exaggerated. Again, you talk about in a 24-hour period, 325,000 people from other countries flew in through our airports, and we're talking about 109 people from 7 countries that the Obama administration identified. And these career bureaucrats have a problem with it. I think that they should either get with the program or they can go. Pirezidantiin biyyattii duraanii aangoo isaanii Tiraampitti dabarsanii deeman Baraak Obaamaa fi filannoo sanarrattis kan Tiraampiin injifataman aadde Hilaarii Kilintan kun Ameerikaa nuti kanaan dura beennu miti jechuun hiriira mormii guutummaa biyyattii keessatti yeroo ammaa geggeeffamaatti jiru deeggaruu isaanii tibban ibsanii jiru. Dhimmi murtoo Doonaald Tiraamp dureeyyota biyyattii kanneen teknooloojii irratti bobba'an akka Facebook, Apple, Microsoft, Google, Twitter fi kanneen biroon illee isaan murtoo pirezidantichaa mormuudhaan furmaata seeraa barbaanna jedhan keessaa warra ijoodha. Egaan kun kan daawwataa jirtan qophii keenya Sona Miidiyaa kan torban kanaati. Torban ammoo dhimmoota biraan walitti deebin hangasittuu torban gaarii. Ifooda deebi'ee isa diinni bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Gandhi ifate foda bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.